Cirooqolaa. Ashamaa harka fuune jecha egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota Cirooqolaadha. Maangoon fedhii saalaa qunnamtiidhaaf maaliif fayyada kan jedhuu fi faayidaa maangoodhaa qabadheetiin dhiyaadhe na hordofaan isiniin jaa. Egaa maangoo fi faayidaa isaati. Maangoon gooftaa kuduraa jedhamuun waamamu warreen adii biratti jechuudha. Faayidaaleen maangoo fayyaa keenyaaf kennu keessaa muraasan isiniif himaatii na hordofaan isiniin jaa. Egaa asumaan chaanaala keenyarree sabskiraayib gootanii hin jiran sabskiraayib gochuudhaan nu hordofuu ni dandeessaniin isiniin jaa. Egaa tokkoffaarratti hanga kolesteroolii qaama keenya keessaa ni xiqqeessa. Lamaffaarratti gogaa qaama keenyaa cufame banuun fayyaa fi miidhagina gogaa keenyaaf ni tola. Haalaan itti haa fayyadamnu. Gogaa maangoo erga irraa quncifneen gogaa qaama keenyaan dibachuun erga dibanneen booda daqiiqaa 10 tursiifnee ifirraa dhiqna jechuudha. Dhiqa hoggaa dhiqan bishaan buhaaraa bishaan xiqqoo ho'een yoo dhiqan filatamaadha. Sadaffaarratti maangoon viitaamin E'n waan badhaadheef namoota fedhiin walqunnamtii saalaa isaanii qaban yoo gadi bu'e maangoo soorachuun falataa jechuudha. Walqunnamtiin saalaa kee yoo fedhiin kee kagabbuu ta'e maangoo yeroo baay'ee sooratte fedhiin kan kee akka ol ka'u si godha jechuudha. Afuraffaarratti maangoon dhibee hir'ina dhiigaa waan nurraa qolatuuf dubartii ulfaafis ni gargaara jechuudha. Shanaffaarratti ulfaatinni qaama keenyaa kan gadi bu'es yoo ta'e maangoon bilchaataan tokko kaaloorii 75 waan qabuuf akkasumas istireech waan of keessaa qabuuf yoo sooratne ulfaatina qaama keenyaa ol kaasuun ni danda'ama jechuudha. Ja'affaarratti ciccitaan maangoo yookaan maangoon cammaaqii kan jedhamu san kan bullaa'e jechuudha. Kubbaayyaan tokko fedhii viitaamin A parsantii 25 waan nu guutuuf yoo sooranne fayyaa ijaa keenyaaf gaariidha jechuudha. Torbaffaan hamma waa yaadachuu keenya ni dabala. Waa yaadachuu akka waa yaadan nu godha jechuudha. Saddeettaffaarratti gubiinsa qaamaa akka malee nurraa ittisa. Saglaffaarratti daakamuu dhaabuu soorataa nurraa ittisa. Kurnaffaarratti dhibee sukkaraa kan hubamanii fi hanga insuliinii qaama keenya keessaa hir'isuun ni gargaara jechuudha. Dhibee sukkaraa kan hubamaniif warroota dhibee sukkaraa qabaniif hanga insuliinii qaama keenya keessaa dukaa qaama isaanii keessaa hir'isuun ni gargaara jechuudha. Maangoon haalaan itti haa fayyadamnu. Baala maangoo xiqqoo danfisuu halkan guutuu dhuubuun bulchuu ergasii bishaan isaa calaluun dhuguun baay'ee bareedaadha jechuudha. Bishaan maangoo baala maangoo jechuudha. Baala bishaan maangoodha. Eega xiqqoo danfisuudhaan eega danfisaniin booda halkan guutuu tursiisanii achi booda ganama dhuguudhaan baay'ee gaariidha jechuudha. Kun doktororraa nu ga'e jechuudha. 11ffaan dhibee kaansarii nurraa ittisa. Egaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha chaanaala keenya sabskiraayib gootanii hin jiran sabskiraayib gochuudhaan nu hordofuu dandeessanii isiniin jaa. Egaa fayyaan faayaa turtii gaarii. Cirooqolaa sabskiraayib godhaa. Cirooqolaa.